Mariin waboo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa ture gufachuu himame. Mariin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduu jiru goolabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuusaa mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ibsa qofaan baasaniin beeksisaniiru. Mariin nagaa furmaata fida jedhamee hawaasa biratti abdatame kun milkaa'uu dhabuu isaatiif tokko isa kaan komachuudhaan qaamoleen lamaan quba walitti qabaniiru. Mariin nagaa qaamolee lamaan guyyootaaf Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu jalqaba kan beeksisan gorsaa dhimma nageenya biyyaalessaa ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadder Reedwaan Huseeni. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marii kana irratti hirmaachaa kan turan Ambaasaadder Reedwaan mariin marsaa lamaan waboo waliin gaggeessaa turre waliigaltee malee xumurame jechuun eeksii gubbaatti ibsaniiru. Waboo gama isaan fuula Tiwutara gubbaatti ibsa baaseen haala Itoophiyaa keessa jiru uummata Oromoo fi lammiilee biyyattii hundaaf tolchuuf mariin hoogganaa olaanaa hirmaachisuun gaggeessaa turre milkii malee xumurame jedheera. Mootummaan federaalaa lola kutaalee Oromiyaa garii keessatti gaggeeffamaa tureen dararaa mudate goolabuu barbaadee ture kan jedhan Ambaasaadder Reedwaan mata jabina qaama isa kan biraan waliigaltee malee xumurame jechuun komatan. Mariin marsaa lammataa kun qondaalota waraanaa olaanoo qaamolee lamaanii hirmaachisuun torban tokko oliif gaggeeffamaa ture. Ta'us dhimmootni mariif dhiyaatan maal akka ta'an dabalatee adeemsa marichaa irratti hanga har'aatti odeeffannoon gahaan hawaasa bira gahaan turre. Adeemsi danqaa uumuu fi fedhiin dhugoomuu hin dandeenye gareen kaan qabatee milkaa'ina dhabuu mariiwwan kanaaf sababadhaa jedhan Reedwaan. Ambaasaadder Reedwaan mootummaan fedhiiwwan jiran simachuuf ejjennoo isaa jijjiiruun furmaata qaama lamaaniinuu fudhatama argachuu danda'u soqaa ture jechuun dubbatan. Marii Taanzaaniyaa waliigaltee malee xumuramuu isaaf waboos ta'e qondaalonni mootummaa ammoo gama isaaniin mootummaatti quba qabaniiru. Mariin nagaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fedhiif kutannoo dhabuu mootummaan Itoophiyaan fashalaa'u waboon ibsa kaleessa galgala baaseen hubachiiseera. Ibsi abaaboo waboo irraa kenname akka eeretti adeemsa sirrii hordofuu dhabuu mootummaa Itoophiyaan carraan seena qabeessii kun gufate jechuun ibse. Itti dabalees furmaata wayitaawaa haqa qabeessa ta'e Oromiyaa keessatti fiduuf fala dhugaaf amansiisaa ta'e kan waboon gaafate deebisuuf ayyamamaa ta'uu dhabuu mootummaa akeekuun sababa kanaa mariin gufachuu caqase. Akka ibsi kun jedhutti mootummaan Itoophiyaa hooggansa waboo ofitti makuuf qofa malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaa fi siyaasaa biyya kanaa furuuf fedhii hin qabu. Gama isaan waboon marii marsaa kana keessatti hooggansa isaa olaanaa hirmaachiseera. Gaaffilee ijoo uummata keenyaa furuuf daandii saaquuf waboon yaada hunda qabatee Oromiyaatti jijjiirama hiika qabeessa ta'e fiduuf Zaanzibar irraa kaasee hanga Daar es Salaamitti dhiyaate mari'ateera jedheera. Kunis akka ibsa waboo kaleessaatti kutannoo waraanni bilisummaa Oromoo nagaa buusuuf qabu agarsiisa. Faallaa kanaa garuu haalli mootummaan ittiin deeme nagaa fiduuf fedhii akka hin qabne kan calaqqisiisu bifa tooftaaf gowwomsaan maricha goolabuuf yaaluu hubachiise. Mariin kun gufachuuf mootummaa kumateera. Gama biraatiin qondaalli olaanaa mootummaa ministeera nagaa Itoophiyaa ta'uun isaanii kan himamu obbo Taayyee Danda'aa barreeffama fuula meettaa kan duraan Facebook jedhamu kan dhuunfaa isaanii irratti gadda guddaa jechuun katabaniin caasaan mootummaa shira xaxee maricha gufachiisuu isaa kan akeeku dubbataniiru. Obbo Taayyeen akka barreessanitti shirri jiraatu shakkiin hin qabnu. Garuu abbaan shira kanaa eenyu? Amma waan ifa gale fakkaata. Wayita mariin deemaa turetti dibbee waraanaa tumuun tolaaf hin turre. Waraana gannaa 5 guutuu hin dhumin gaafa mariin eegalu fixuuf dhaadatuun fayyummaa hin turre. Maricha fashalsuu fi gadadoo sabaa dheeressuu dura murtaa'uu osoo yoo san agarre. Agadadoon haadha hiyyeessaa guddoo nama dhukkubsaa jedhan. Abbaa shira kanaa ifatti ibsuu baatanis wayita marii araaraaf waboon sochii taasisaa ture dhibbaa darbe keessa lola guddaa Oromiyaatti labsuun waraana bobbaasaa kan ture caasaan mootummaa ta'uu hawaasni bal'aan karaa adda addaa ibsaa tureera. Obbo Taayyeen quba aangaa'ota olaanaa mootummaa Itoophiyaatti qabuun har'a kan eegale osoo hin taane ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irraa ga'e saaxiluu irraa qabee caasaalee mootummaa PP nageenya hawaasaa goolaa jiru jedhan irratti osoo barreessanii irra deddeebi'ee mul'atu. Maxxansa haala kanaan barreessaniin dhugaan onnee isaanii irraa ka'ee barreessuuf shira diinqa keessatti akka mootummaatti xaxaniif katabuu isaanii addaan baafachuun garuu ni ulfaata.